hawaasa kana dhaabninis ni jaara namni dhuunfaatis ni jaara. Mataadha jaarta. If barsiifta siyaasaadha barsiifta. Dhaabaa miti kana dura nu kaase. Qabsoo dhaabaa amma namni keenya addunyaa tana guutuu nama tokkotu akkana yaada nama dhuunfaatii jijjiira. Yaadni nama dhuunfaa kiyya kunaan yaada sittiin kannaa walitti dhufnee yaada kiyya qeebaltee akkasitti deemta. Waan nama kana jijjiiruudha, nama kana hubachiisuudha, waan isa miidhuu fi waan isa fayyadu, waan fuulduraa ka agartu isa kana hubachiiftee ibsuudha. Haalota amma deemaa jiran kana ka Itoophiyaanotaaf rakkoolee garaagaraa walitti wal buusuu, sabaaf sablammii walitti buusuu, dhimma biyyaa irratti ka paartii takka qoftiin Itoophiyaa keessa gaggeessaa jirtu ifumaa walitti qabattee osoo kaafaa'oon hin hirmaatin yookaan osoo warri garaagaraa warri wal mormaa jiru kun hin hirmaatin ifumaa fedhii isaatii yaada nama tokkoo qofaan mormiin jajjabduun osoo hin jirre gaggeessaa jiru kun uummata biyya kanaa miidhaa. Seera jijjiirus yoo ta'e waan kana miidhaa waan jiru irratti hawaasa wal hubachiisuudha. Dhaabaa miti jaarmaa miti yaada walii dhaggeeffannee namuutu adda galee kara mormii isatti deebi'aa jechuudha. Kara waan deeggarutti deebi'a, kara waan jaallatutti deebi'a. Malee orientation ati faranjiifis numa kan ni taame waan namarra hubannaa beektu. Wanni kun akkasi. Malee paartii yookaan dhaaba yookaan Amaara jala fiiguu miti. Amma namni keenya baay'inaan akkasisa. Amaara kana duraas nuu qabsaa'e. Amaara duraas gaafa Amaarri Juwaari wajji shubbisuus Juwaari dhaadha ture. Juwaari cichee Abiyyi wajjin dide. Amaara kara Juwaar dhufe. Amaaraatu dheengaddaa Hacaaluu ajjeefne Juwaar ajjeefnaa kaje'e. Amaara ajje. Mormii Juwaar jiru sanitti Amaarri makame malee Juwaar Amaaratti makame. Wanni nama Amaara kamiitu asin makame duba? Amma fakkeenyaaf qophii tanarratti Amaara kamiitu makame? Amaarri ni jira qophiin tasabaaf sablammiiti bar. Amaarri garguduun mucaan si jala jiru kunis Amaara. Kaminni? Unoo kun. Kajidduu kun immoo? Kuni Oromoodha maaltu Amaara godhe? Ashannaafi fi asli kajidduu jiru beektate kun wanni hima faannooti. Ashannaafi Oromoodha. Ati gaa paartii faannootiif jinni hajuu malee Oromoodha. Afaan Oromoo beeka warra Baaleeti. Warruma gartee tole ayyee uma rakkoon qabdu. My point dhuga lal nuti bikka gartee ammaan tana jirru kana keessatti Juwaar gartee yaada isaa haa dhiyeeffatu yaada gartee hin dhiyeeffatin jechuutu hin jiru. Wanni gartee ammaan tana godhamaa jirtu tuni fakkeenyaaf gartee namni hedduun hubannoo gartee guututti yoo hin qabaanne taate hubannoo ifiif uummata. Okay? Waan gartee gaggeeffamaa jirtu tana keessatti akkasuma miti. Akka gartee namni hundinuu hubannoo gahaa takka qabaatutti gartee yoo fakkeenyaaf ibsi irra godhame taate dhuga. Wanni gartee boru gaggeessuuf deemnu waan mala gartee ammaan tana keessa jirru kana waan gartee amma dura dubbadde jiru kana afaan Amaaraattiin irraa haasa'uu deema wanni takkallee gartee haariyaa miti jaanii gartee yoo dubbatan taate san namayyuu ifa jechuudha. Okay? Garuu immoo paarlaamaa tiktaakiidhaati jettee gartee hogguu ifatti gartee labsii gootee gaa filaayeratti gootee gartee irraa wanta gootu takka ammas gartee warra kanaatu paanaalii tahaa warra kanaatu gartee pireezentara tahaa warra kanaatu gartee hoosti godhaa jettee haa kanatti gudubbatte okay wanni itti godhaa jirtu akka gartee qophii takka tan politikaa fakkaattu ta'eef dandeesse takka gartee akka nama godhu jiruuti fakkaatti. Yaanni gartee nuti goonu kuni yaada gartee confuse nama godhuu fi ifi teenyaafillee confuse goonu akka hin taane irratti gartee yoo hojjennee ifatti gartee wanni nuti godhaa jiru kun waan akkanaati. Ja'amee gartee ifarratti gartee yoo dubbatan waan gaariidha fakkaattiidha. Akka ammaan ta'e jechaa jirtuu fi wanni gartee namni irra hedduun irraa hubate waan adda addaati beekte. Mee kanarratti durdursoo odoon gartee wanta hin jenne maaliif anis yeroo fudhachuun barbaadu Olaf Palme jirta? Jira Sayyida jira. Ayyee gudariif gaafii qabda fakkaata yaadallee gartee dhiyeessaa jirta. Mee gudar gaafachuu ni dandeessa mana keessa jira? Tole
Gudarga ma kaimtanitti parlama TikToki. Wanni amma qopheessitanii isin deemtan tuni tokkoffaa dura warroonni ma achi dhaquun dura Jawhar fakkeenyaaf bara 2016 irraa kaasee hanga bilisoomnee jennu sanitti hayyoota garagaraatti wajjin hojjechuu ture, na awwaltu ture, Maamad Adamoo ture. Hayyoota ciccimaa hubannoo biyya sanii seeraan, siyaasaan, diinagdeen qabantu ture kan akka gaarii gumaachaa turan. Warra sanii wajjin dura akka Oromootti walii galanii mari'atanii deemuudhaan dursamoo amma tokkummaa hayyuun keenya tokkummaa sifate si takka asli an akka dhuunfaatti dhimma sirraan qabu sillee ni qaamaaniin beekaa kabajaan si qabu akka dhuunfaatti garuu immoo akka siyaasaatti isinii wajjin ta'uu tana dura hayyoota hubannoo siyaasaa qabu kan isin caalu jira jedhii namaan isaan sanii wajjin maan hojjenne joora fakkeenyaaf. Tokkonni ittiin abiyyi homatu hayyoota dheessaa kophaa ce'uu fedha nama gartee qaalii isaa godhu qofa olii qabatee deemaa jira. Amma isin wanni isin filatuu fi ittiin mormitanii waa inni hiikoo gootanii fi gaafa isin gaafattanii sadarkaa hubannootti fi bilchina siyaasaatiinis jara nama maqaa kaasee kanatti hin dhiyaattanii. Jechi kiyyamma inni karaa inni irra deemu jiru hunii fi karaan inni abiyyitti homatu maaliin adda? Okay. Galatoom. Biyya gabaabsu bareedu. Okay, galatoom. Namni biraa yoo jiraatan. Dhaabuu gudar dhaabuu namni biraas tokko ni jira gaaffii sii qabu. Lachuutu walirra deebistaa. Abdishakur jirta? Neen jira jamse gudar akkam nagaa jirta? Ani yoo dhagoo yoo jiraatane gudari gaaffiin qabu akkuma nama Jawaar gaaffii gaafatutti isa gaaffii gaafadha. Maaliif biraan geessuu danda'a nuti Jawaar nama akka malee jaalannu hayyoota Oromoo keessaa akka dhuunfattis haa ta'u akka qabsattis haa ta'u garuu wanni isa komachaa jirruuf wanni takka ta'e isin nu hubachuu dadhabdanii totoo jira ilaa ammatti. Fakkeenyaaf mootummaa kana qeequun waan biraati. Sagalee hawaasaa ta'ee shira kaleessa uummata Oromoo kanarratti dalagame baasuun sani qabsoo inni mataa isaati saba isaati gaggeessu. Sun waan takkallee rakkoon qabu. Garuu ejjennoon isin ammaan tana qabdan takkaffaa qaama mootummaatiin mormaatuu jirtan. Abaa keessan jirtan, kaafaa keessan jirtan, haala kamiin Oromoo mataa walitti qabdanii qabsoo ammaan tanaa kana haala kaleessaniin akkamitti galmaan ga'uu dandeessa yoo nu mootummaa kanaaf sirreessuu taate gaaffiin kiyya kana gudar. Galatoomi Abdishakur akkasuma sanitti olaaf isin lachuutu galatoomaadha. Gudar ni jirtaame? Ni jira namni biraa ni jira. Ayyee namni biraa lati. Dursome gaaffii isaanii deebisii fi maal jette? Taa jirta mana keessa? Inni jira anis gaaffii qaba. Ayyee gaafadhu. Duraan dursee salaamni sinaa jiraatu baga jiraattanii. Tole walumaanuu. Gaaffiin kiyya waan jedhu. Amma uummanni Oromoo kun gartee dhaaba gara siyaasaa kaaniin iddoo kan akka miidhamu hedduu jira. Uummanni Oromoo kun ka biyyaatti fi ka alaa akkamitti tokko ta'uu danda'a akka duraanitti waliin deemuu danda'a ka jedhu kanuma bakka wal qoodee kana wal facaasuura paartiidhaan. Okay. Akkamitti itti aanaa ka jedhu yaa. Tole galatoome ayyee. Itti aansuudhaan Oromoo godhata akka gaaffii qabdamoo yaada qabdi? Gaaffiilleen qaba. Gaaffiin amma gaafadhaa yaada boodatti fufa. Ayyee. Nama garee tana gaaffiin an gudariin gaafadhu fakkeenyaaf akka Jawharitti inni garee takka jenna. Ambittuun isin amma fakkeenyaaf hayyoota damee Oromoo irraa dhufte
Ambittu namootinu aluulalleen hin beeytanii fakkeenyaaf nama tokko dhufee fakkaata akkasiin ibsitanitti kennamootinu hayyoota jechuun leef xiqqoo rakkoodha. Tiiktookoroonni hundi keessanuu dhuftanii isinuu waliin hin jirtanii aayidaan isin qabattanii Oromoodhaa bakka buutanii ifiyyuu waliin hin jirtanii yaada walii deeggaruu fi waliin jiraachuun ammoo garaagarummaa qaba. Hubni namni isin baay'achuu danda'a nama baay'ee 80,000 arguu dandeettanii gin tiiktooka jalatti nama 180,000 arguun kun hawaasni Oromoo kun nu jalatti ijaarame jettammoo isin akka paartiitti moo akkamitti isin aayidaa kam qabattanii ብሔራዊ ምክክር መሪ biyyoolessaa ta'u isinillee bakka addatti bakka buuftanii akkasitti marii biyyoolessaa ta'e biratti jirtamoo akkamitti jirtamee nu ibsa. Oromoo godhata akka gaafii bariin dura hafte laal inumaatu wanni kunu gartee marii biyyoolessaa ta'an TikTokiidhaati akkaataan gartee itti dhiyaachaa jiru saniifuu gartee gudar jirtaa inni dhageessaa. Wanti jirtu fitatte? Lakki ani sinumaan dhaggeeffachuu jira uummattuun jiru. Ayyee carraan keetti ayyee itti fuufi. Alle irratti haayiduu fi xiqqoo. Maal jetti? Irratti haayiduu fi xiqqoo irratti haayiduu fi osoo hin deebisi. Tole ayyee itti deefa ayyee. Reefu gudar waan jechi yoo keessaa gaafii takka taniidhaan isaa qabu jira. Adda bilisummaa Oromootiin raayis tokko keessa jira. Kajuu tokko eenyu maqaa isaatti illee ni ilaawate. Raajii jaanii. Raajii keessa jira jee. Adda bilisummaa Oromoo xiqqeessee gurguree adda bilisummaa Oromoodhaa isin gurguraa turtee akkana isin godhaa turtee jee dira kana saaxil baasee inni gaafii ifuufuu Jawaarmaan gaafannee as deebi'ee wajjin jaaramne jaa kun ilaal jenereeshinii haareenii ammaa namni cufti waa bartee jira obboleessa hayyu. Waan TikTok irra deemu fiidhaan waan quban qabneen uummata Oromoodhaa hin jaanjaamsinaa. Please Oromoon dammayitee jirti. If beeytee jirti gaafiisidhaa bakka deebituuf bakka hin deebineef gartee jirti Oromoon. Akka duritti uummata gowwoomsineetuma feesbuukiin akka durii deebisnaa yaadisaa kana wal qaqqabanii kanaan uummata dhamaasuudhaaf kun uummanni kutee jira kana balleessa kana bira. Uummanni keenya biyya keessa du'ee uummata keenya biyya keessa fixanii biyya guddatte tana keessatti himee chaarjii godhiiti namni meeqaa du'aa jira guututti ilaalmee namni du'aa jira bakka hunda akkasuma du'a. Marrabbiin katabeef hundi du'aa jira. Gaafii teenya ta'e Oromoodhaan kan nuu deebisu Oromoon ni beekti. Eenyu akka nuu deebisu eenyu akka nuu deemuu danda'u eenyu akka nuu oofuu danda'u hunda irraa illaa dura irraa illaa jaratti illaa ammatti barree jirra waan namni nu murteessu qabu ifiif murteeffannaa ammoo haa Jawaar oofu tokkoffaa nuti Amaaraa wajjin namni walitti dhufee Amaarri nama abbootii keenyaa fi haawwan keenya harma muree lafee uummata keenyaa waanee isaa wajjin nama deemu. Durdursoo eenyuutu nuun deema jetteeti yaaddaati silaa. Abiyyi Ahmad Jala wanni biraan jiru. Dr. Abiyyi Ahmad Jala malee namni tokkollee kan nuun deemuu danda'u hin jiru. Gaafii keenya takka takka nu deebisaa ani hafita dochoo tokko hin dubara. Inni hafita tu. Gaafii takka si gaafadhu? Ena gaafadhu. Ayyee dubaga Abiyyi Ahmad ammaan tana Amaaraa wajjin hojjechuutti hin jiru jettee yaadda? Jechuun Abiyyiin Ahmad bar pirezidaantii Itoophiyaati bar. Amaara achi dhiibuu hin danda'u, Oromoo dhiibuu hin danda'u, sabaa sablammoota 80 olii bulchuu jira. Cufa siistama keessaanii Oromoodhaaf deebisaa kan namalee akkuma dura bee Oromoon waan isin barbaadu. Ammaan tana afaan keenya afaan Oromoo ta'u, ammaan ta'e Finfinnee haa jiru, namni akkasii hin jiru, suutaan deema, tarkaanfii hin deema. Wanni hundi jaartii fuutee edinu dalta. Dhaabbuga suuta kana ilaa hangam takka deemta amata 8 olii deemaa jira. Amata 8 kan akkamiin lakkooftaa amata 800 lakkaa'aa dhumaa jirra. Amata 800 gabroomaa jirra. Amata 800 lakkaa'aa jirra. Dhageeffadhuga. Oguu haasofnu gartee wal dhageeyaa haasofnu mana kana keessa namni tokkollee warratti haasofuu hin danda'u. Wal dhageeyaati haasofna. Okay, so fakkeenyaaf akka gartee akkaan ani juutti miti akka gartee dhugatti gartee poolitishaanonni Oromoodhaa, ekspertoonni Oromoodhaa, piroofeesoroonni Oromoodhaa jechaa jiranitti Oromoon takkaa akka gartee yeroo ammaan tanaa dhumte kanatti takkaa dhumteen beektuu jechaa jiran. Sirri. Kanammoo mootummaa ammaan tana maqaa Oromootiin aangoorra jirtuutu gartee uummata keenya fixaa jira jechaa jiran. Sirri. Okay. Eenyu hafixaa jiru? Mee gabbayi eenyu hafixaa jiru laati? Ati amma gaafii si gaafadhu eenyutu fixaa jira jettee yaadda? Eenyu kan uummatuma finxaaleeyyii uummatuma kana uummata amma waan uumu kana gartee kanaatu maqaa mootummaa balleessuudhaaf bakka cufa deemee uummata ajjeesaa jira. Uummata dheengadda arsiidhaa hafuran uummata arsiidhaa dheengadda harkarraa ciranii namni dileq sun fixee nama sun godaansi eenyu gabbuu ilaali qacara keessa ilaali maaliif haqa kan hin dubbanne
Kan mootummaan akkasuma mootummaa akka jiru mootummaan isaan eeguu qaba jechuumaaf qeeqna malee kan kas godhaa jiru eenyu gabbuu ilaali. Isaanuma kana warra eenyu akkana godhu jireettee yaaddaati. uummata shiftaa biyya kophaachi bahee wanti shaneef hin jiru kana aggatee akkas godhe. Mootummaa. Okay, tole ayyachi dhaabbadhu gaafii dhiyeessitee gudariif carraa kannina. Gudar itti fufu kan keeti nama hedduu gaafii si gaafate. Gaafiin hayyoota maaliif baqattanii akka paartiitti immoo hawaasa biyya keessaatiif Gabbuutiin dhaggeeffadhaa dhiifama. hawaasa biyya alaatii fi hawaasa biyya keessaa walitti hidhee qabsoota maaliif akka duraanii sanitti hin oofne haja'u. Yaanni ammaan tana dubbatame kun gaafii miti. Waan gaafate natti hin fakkaatu. Inni morme malee. Abaa'oo facaasaa, abaa'oo diigaa, abaa'oo wajjin ijaaramnaa ja'a. Kun jaarmaa miti mariidha. Paarlamentii waan jiru kanaas hawaasa kanaaf himi. Paarlamaa waan jiru kanaas afaan Oromootti hiikee fi amma ka duraarraa hin kaa'u. Hayyoota maaliif facaaftanii warreen akka Maamata Adamoo itti aanaaf ta'e minaamin ja'a. Hayyoota kana obboleeyyan kiyya quuqamee si hojjechuu qaba ummata keenya. Giddiidha wanni tun voolantariidha. Giddiidhaan manaan fiddu damoosa hin qabu. Dirqiidhaan hin hojjettuu fi fedhinnaadhaan namni kun si hojjeta. Fedhinnaan si qabsaawaa. Yoo Jawaar dhiisee yoo Jawaar facaase amma namni Jawaar dha'uudhaaf Jawaariin facaasee hayyoota facaasaa hayyoota tokko wajjin hojjechuu hin danda'u ja'a. Jawaar gaa hojii itti jira. Hawaasa kana waadaa galeefi jira. Waadaa sanitti jira. Yoo ka Jawaar facaasu taate namoonni sun yoo ka BP galee yoo ka dhuunfaa isatti hawaasaaf xabaqaa ta'ee deemuudha. Kanaaf itti dhiibaan ni baqeessiti. Itti dhiibaan ni baqeessiti. Yeroo hunda namoota si hojjetuutu bakka bu'aa deema. Namoota si hojjetuutu quuqama qabu. Fakkeessullee hin taatu wanni kun. Amma namni Jamaal Caalaa gaaziteessummaa akka gaariitti baratamee jiraachuu mala. Jamaal uummanni kiyya waan kana dhagahuu qabaa jeeti isinii dhufee isinii gumaachaa jira jechuudha. Lakki Jamaal kasi Caalaa nuu barate nuu viidiyoo jette ka Jamaal Caalaa barate san yoo si hin feene yoo waa si dhageessisuu hin feene yoo siif du'uu hin feene yoo siif qabsaa'uu hin feene maal goota giddiin manaa fuutee fiddaa jara keenya. Akkasi namni kunis ni dadhabaa hubadhaadhaa jechuu barbaadeeti. Jawaar facaaseetii miti tasaa beeka uummataaf qabsaa'uuf facaafne. Maybe isaan san kana dura TV waan beeytaniif nuti nutuffachuu maltan. Yookaanuu wareega kana nuun kafalan jettanii yaaduu maltanii. Namni kun bakkuma jirutti lubbuu takkitti ka kannuu jira, ka qarshii kannuu jira, ka saba kanaaf waan danda'u godhu jira, waan dandeenyu godhu jira. Akka yaannutti immoo namoonni isin asitti agartan kuni akka biraatiif hin fudhatina. Maruma haala biyyi keessa deemaa jirtu hubannoo kannuudha. Inni biraa akka paartiitti moo akka maalitti lakki akka hawaasaatti. Marii hawaasaati. Marii warra TikTok fayyadamuuti. Marii warra TikTok irra jiruuti. Hawaasni Oromoo waan as jiruuf, hawaasni Itoophiyaa waan asirra jiruuf, waan biyyattii san keessatti deemaa jiru waan dhagahuu qabuuf walitti qabanii hawaasa kana sheeppi godhuun ta aktivistiiti ta rogeeyyiiti waan sanitti jira Jawaar Mohaammed. Waan sanitti jira. Rabshaa dhiisee akka ifbaru wal nyaachuu walitti ka'uu waan garaagaraa dhiisee haala biyyattiin sun keessa jirtu akka baruuf hawaasa kana muuxannoo qabuun dandeettii qabuun itti dhalaa'ee bakka isaan jiranitti walitti qaqqabee hawaasa kana gurmeessuun kanuma gurmeessaa jira jaaraa jira akkanumatti namni kajaaramu. Amma mooraa Oromoodhaa yoo laaltan kana duraa fi amma dachiisami jamsi akkasii bara. Oromoo warra TikTok irra jiru kana yoo laalle akka jirutti namni amma siyaasatti eegalee waa'ee fi haasa'uu eegalee jira jechuudha. Akka durii jijjiiramee jira erga Jawaar TikTok kana gubbaa dhufe. Hawaasa tokko akkanumatti jijjiiran akka biraatii miti akkanuma harkisanii isa fakkaatanii harkisanii walitti qaban. Walitti qaba sanitti jira jechuu barbaadeeti. Gaafii biraa tamee tayooniin irraanfadhe.
hayyoota biyyaa wanni hawaasa biyyaa qaban laatiif biyya walitti keessa qabasanitti jira jechuu barbaade. Maakii hejuu fi mabruuk. hawaasa biyya keessaatii fi hawaasa biyya kanaa maaliif walitti hiniine? Walitti hidhu jira. Laal jara keenya ummanni kun ummata hedduu hamilee cabeedha. Waggaa meeqa qabsaa'ee 2018 akkasitti qabsaa'ee namoota qabsaa'ee ifii fide osoo waan biraa barbaadu waan gaggaarii qabsoo inni bilisoomne jee mataa isaa bilisoomsee kun dalaga seenee kun wanna seenee wanni inni takkaa hin eegin ilmaan ifii dhaleen isa dhufti. Namni kuni Oromummaa gadhiisa amma reefu mucaa as keessa jiru yoo agarte Moronoo je'ee jira. Ummanni Oromoo akkasi qabsaa'ee haalli kun isa mudachuun Oromummaa keenya himachuun nuti nama jajjaboo. Namni kun if jibba jara keenya. Ni facaata. Beektoota nama akkam jajjabaatiititu hafa. Yoo ka Oromummaa waggaa dila kana qabsooneef akkana nama gootu taate jeeti amma namni if jibbee jira. Waan mucaan tokko biyya Arabaa keessa taa'ee Moronoo jeef dargaggeessi dilli sun waan san asabti godhe. If gurguruu jechuu if jibbuu. Ani gudar ta'uu kiyya kana jibbeetiin jira. Waan kana kan nu goosise sirna amma dhufe kanaan nu goosise. Waan nuti san dura taane akka itti qabsooyne waan nuti yaan nurraa jijjiiramaa nagaan barannaa nagaan dalagannaa jennee yaannee lubbuudhaan jiraachuu dadhabne ilmaan ifii dhaleen hawaasni kun. Wanni kun deebi'eeti if jibbinsaa waan namni kun hundi amma Oromoo jibbee jira. Boodha jalaa Oromoo jee jira jechuudha. Wanni Oromoon guutamtu namni akka itti saayikoloojii cabu akkana obboleessa keenya. If nu jibbisiisanii jiran Oromummaa waan jabu. Amma namni tokko Oromummaarra gosummaa gandaaf irra lolee baaraga miidiyaa kanarratti. Wanni kun bilaashii miti. Bakka tana bakka keessa jirru kana hawaasa kana dura sabsabbi gootee kakaaftee dadammeessitee bakka jaarraan faan irraa nu kakaasan sanitti hawaasni keenya mataan dhaqe jechuudha. Hedduu hamilee cabee jechuudha. Achi kakaa'insa barbaachisaa jechuudha. Walitti qabuu barbaachisaa. Hawaasa kana walitti qabu jirraa jechuudha. Wanni biraata nama barbaachisu still nama Oromiyaa tana facaasaa jiru, biyya facaasaa jiru, saba facaasaa jiru, gibiraan, gidiraan, maatii dura daa'ima walitti qabee fuula duratti ajjeesaa jiru dhiiseeti innaa namni keenya dhamahuudhaa Jawaar komataa jechuudha. Jawaariin lakkii boona mana ajjeesinaa, lakkii jara keenya waraana dhaabaa, lakkii waraanni nu diigaa, lakkii saamicha kana dhaabaa je'ee lallabu jiru. Innaa namni kun if wallaalu, innaa cubbuudhaan guutamu, mootummaa waan dila godhu kana dhiiseeti namticha waan kana isaaf dubbatu saaxilaa jiraa jechuudha. Balaaleffataa jiraas jechuudha. Komachuu jira. Oromiyaa citaa jirtu dhiisee, Oromiyaa irra gurguramaa jirtu dhiisee rakkoo sabaa dhiisaa jechuudha. Sadarkaa kana keessa jira. Haala keessa seenna kana nama akkaan hubachuu danda'u maaltu as nu naqee nama beeku akkamitti as dhufne nama hubachuu danda'utu suuta hawaasa kana walitti qabaa jechuudha. Hayyoonni nuti baannu kunis abdii muree jira. Dadhabee jira. Duraanuu garii tuttuqanii kakaasanii hawaasni itti hiyyeeffite ifatee jira jechuu barbaaddeet. Gaafii mucaan obboleessi kiyya kadhumaa kan mootummaa faarsu kun kaase abaa'oo facaasaa abaa'oo wajjin hojjeta. Lakki abaa'oon facaafne. Abiyyi keessa nama waa ajjeesu yoo dubbate abaa'oo keessaas nama waa miidhu yoo dubbate maal rakkoo qaba. Ana hawaasni keenya kun maal ta'ee hin jaabar. Wanni Jawaar godhu hundinuun yoo kasi jibbisiiftu taate gurbaan kun waan si godhe hin qabu siif hojjechuu malee. Waan si godhe hin qabu akka namatti. No. Like inni akka namatti bar isa balaaleffachuutu hin jiru. Yaadumarraa haasoo jira. Mucaa ajjee jechuun mucaan baana. Mucaan yaadumarra xiyyeeffate malee Jawaar jibbansarraa jechuutu hin jiru. Ega abaa'oo diiguurree nama abaa'oo keessa rakkoo nama qabu dubbachuun diiguudha. Mootummaa keessa nama rakkoo qabu, nama biyya tana hammeessu, nama hawaasa kana miidhu. Sirreessuun mootummaa diiguu miti. Abaa'oos akkasitti nama rakkoo qabu kamiyyuu saaxilu. No, gabaabinatti wanni Jawaar jee abaa'oon amma booda gartee abaa'oo Finfinnee jirtu takkaa gartee abaa'oo Gullallee jirtu jechuun jira. Abaa'oon san qaama mootummaatii jee. Amma booda gartee ummata sobuu dhiisanii nuti qaama mootummaati takkaa gartee waan gartee ummata irratti hojjechuudha takkaa gartee ummata keenya bikka addaatti gartee ajjeesurraa dhaabbachuu qabanidha. Akkuma gartee mootummaatti yoo hojjetan irra wayyaadhaa fi si galtee
yaada sani yaanni Jawaar jechaa jiru. Waan Jawaariif dubbachuudhaaf miti garuu waan inni dubbisee irraa waan inni barreessee irraa san Gaafii fakkaata. mucaan kaafatee gabbuu san irratti wanna godhe malee siif miti. Yaanni Jawaar dhugaa yoo amma abaa'oo wanni faa eenyu maali bardaasaa kana faa yoo fudhatte ibsaa guutamaa faa yoo fudhatte araarsoo biqilaa faa yoo fudhatte leencoo baatii faa yoo fudhatte abiyyitti makamaniiti amiin juntii faa yoo fudhatte hojjechuu jiran. Abiyyo Garuu leencoo baatii faan abaa'oodhaa miti beeku. abaa'uma kaafaa wanni ODF malee isaan amma leencoo baatii amiin juntii kanneen ODF Hassan Hussein isaan ODF amma PP wajji hojjechuu jiran yaar ODF ni jirti amma hin jirtu. Warri araarsoo biqilaa faanoo PP keessa waajjira harkataniiti aangoos yoo ta'an harkatanii waliin hojjechaa jiran yaar nama miidhaan jiran warri abaa'oodhaa kun garuu PP wajjinis hojjechaa hawaasa alaabaa isaan itti miidhamaniin waraana jaaranii akka fakkataadhaa kana gaara keessatti viidiyoo si agarsiisuun danda'amaan viidiyoo fakkataadhaa waraana jechuu jaaranii hawaasa kana fitaa abaa'oodhaan hoogganamnaa beekaan gulummaa intervuu godhee ragaa guutu jira nuti abaa'oo daawwit ibsaatiin hoogganamna ka fakkataan jahu jechuu waan kana dhiisaa yookaanu mormituu tahaa yookaanu immoo qaama mootummaa tahaadha kun ammoo hawaasa hundaafuu akkaan barbaachisaadha akkaan yookaan mormituu ta'u yookaan qaama mootummaa ta'u mootummaaf hojjechuuf otoo yoommoo kanan taane abaa'oo waboon gaara jira abaa'oo jechuun warra gaara jiru hawaasni qaqabsoorra jiru hawaasni beekuu qaba dhaamsa isaati. Tole ayyee achirratti nu xumuri durdursoo odoo gartee gara nama biraatti hin dabarre ijibbaata qabsoodhaatutu yaada qabaa waan gartee ati maasoo jirtu kan irratti waliin yaada keessi gabbisuudhaaf amma reefuun tanaa jechaa jira ijibbaata ni dhageessaa? Inni egaa hedduu takka galatoomi. Wanni hedduu takka galatoomi Sayyid laalamma asirratti yaadni gudar dubbate 100% yaada dhugaati. Kanaan wal qabatee ammatti wanni jiru wanni Jawaar godhaa jiru wanni akkasuma namoonni mootummaa kanatti waa himaa jiran waan dhugaati jedhee waan amanuuf asirratti yaada Sayyid kanatti waa dabalchu. Maaliifi tokkoffaa Jawaar gaafa qabsoo kana eegalu hayyoota mari'ateetii miti. Wanni namni marri beekuu qabu. Nu wajjiini si wajjiini Sayyid kenna. Ati akka nama gaazexeessaa tokkotti nama kabaja siif qabuudhaan. Qeerroo wajjiin qabsoo kana eegale. Qeerroo wajjiin qabsoo kana eegalee jajjabeessee qabsoon tun jabaattee jettee hayyoota jedhamu baala karabatoochi eegas dhufan. Laal. Kanaafi ammallee namoonni tokko gaafiin isaanii hayyoonni eessa jiranii maaliin eessa jiranidha. Hayyoonni har'a jiran ka duraan ati beeytu sun kuni dhaaba barbaadetti galee jira. Kun ammoo jireenya fi ka dhuunfatti deebi'ee jira. Har'a namni dhaaba kanaaf hojjeta yookaan uummata kanaaf dhaaba uummata kanaaf hojjetaa jiru yoo jiraate Jawaar Mohammadii fi Jawaar Mohammad akkasuma qeerroodhaan as gubbaa jirtu. Warroota sooshaal miidiyaa gubbaa jiran jechuudha. Kanaaf qabsoon ka eegalame sooshaal miidiyaa gubbaa irratti duraan ka Jawaar eegale jechuudha. Hardallee TikTokiin kun kaatibeetu kuni kaamma irratti nuti haasawaa jirru kun miidiyaa guddaadha. Namoonni tokko miidiyaan kun miidiyaa xixiqqaadhaa jedhanii ilaalan. Miidiyaa arrabsootii jedhanii ilaalan. Miidiyaan arrabsoo kun miidiyaa akkamitti deebi'uu qabaa? Miidiyaa uummataa fi yaaduutti deebi'uu qabaa jedhanii warra akka Jawaar faan amma garanatti as dhufanii jiran. Inni kuni namni marti aksepti godhuu qabaadha. Sababni isaa duraan arrabsoo mataa nama gaddeebisuu gosti gosa arrabsuu maaliif sadarkaa kanatti dhaabni mootummaadhaa kan lafarra jiru kun uummata Oromoo adda facaasee sadarkaa qorbeetitti maraa walitti diina godhee itti fufaa jira jechuudha. Har'a san ammoo walitti fiddee Jawaar faan akkuma gaafa duraan eegalanitti walitti fidanii uummanni kun akka waan ifirratti mari'achuu danda'u, akka waan Oromiyaa irratti mari'achuu danda'u, akka waan Oromootii fi uummata Itoophiyaa sanarratti dubbachuu danda'u. Akka egeree gara fuula duraa irratti mari'achuu danda'u irratti deemaa jiran jechuudha. Gara TikTok irratti Jawaar dhufuun kun ammoo warroota dhaaba badhaadhinaa keessa jiran kan lafarra jiran faarsitee bultoota dabaladhu warroota biraa qaamee bulaas dabaladhu yoo barbaade daaqee bulaas dabaladhu dhiifama naaf godhi jecha kanaaf hunda kana ammoo maal gochaa jira onnee isaanii dhukkisiisee yookaan ammoo sodaachisee raasaa jira jechuudha. Kanaaf tole galatom. Galatoom ga'ee jira dhaabuu ga'ee jira obsii itti aansuudhaan
hayyuu Oromoo jirta na dhageessa. Injira hedduu galatoome. Hayyee carraan keeti dhiyaadha. Yaa anilleen waa'ee Gudar kanarratti xiqqoo waa jajjabeessuun barbaada. Hayyee. Dubbachuudhaaf asiin dura Jawaari uummata Oromoo kan ittiin wal argaa ture. Qaaman deddeemee biyyoota adda addaa deddeemee wal argaanii ture. Amma ammoo haalli sun agartee jijjiiramee uummanni agartee karuma salphaadhaan agartee wal dhageeffachuu yaada walii baruu hubachuu karaan itti ta'e sooshaal miidiyaa keessa yeroo ammaan kana tiiktookii miidiyaa guddaa addunyaa kanaa kan namoonni baay'een addunyaa kanarra jiran irratti hirmaataa jiranii. Kanarratti Oromoolleen akka nama tokkotti carraa kan argannee waan kanarratti Jawaariin salphumatti akka durii agartee Jarmanii dhufuu, Ameerikaa dhufuu, bakka adda addaa dhufuurraa kara kanaan dhufuun dhugaa rabbii dubbachuudhaaf nuufi boqonnaa tokko jedheetii yaada jechuudha akka mataa kiyyaatitti. Because har'a fakkeenya namoonni hedduun akkamitti qaamota Amaaraa, Tigree, namoota adda addaa asirratti agartee waliin ijoollee xixiqqoo agartee biyya Arabaa tanaa fi bakka adda addaa waa'ee adda addaa waliin dura haasaa turte wajjin akkamiin mari'ata wanni jiru sun dhugaa dubbachuudhaaf akka ani ilaalutti fudhatama qabu maaliif yeroon qabsoo fakkeenya biyyoota Arabaa kana jirjiran hedduu isaa hundi kennaa ni huban karaa kamiyyoo jenne warra akka Gibxii warroota waggaa 30 waggaa 40 biyya bulchaa turan sooshaal miidiyaadha jechuudha kan aangorraa kaasa jechuudha dulloota sanneen jechuudha. Har'a Oromoolleen gaafa sanii carraa bira darbee keessatti yoo fudhannu taate Jawaar karuma feesbuukatiin dhufee jechuudha. Awwala jechuudha. Achumaan itti eegale kompiitarum tokkoon agartee wayyaanee jigse waan ta'eef har'allee qaamni irra biyya bulchaa jiru kun uummanni hundi bakka hunda yoo ta'e agartee namni tiiktookii hin qabne hin jiru jechuudha. Amma fakkeenya waan dheengaddan fakkeenya marii amma bor galgala agartee eegalamtoota namni hundi taa'ee eegaa jira jechuudha haqa qaama mootummaa guutuu jechuudha. Maaltu achirra darbuuf deema maaltu achirra mari'atamuuf deema kan jedhu hunduu namni gurraa qaba jechuudha. Kanaaf kara kanaan dhufuun keessattuu rogeeyyii miidiyaa warroota dhageettii qabu kana wajjin agartee yaada jiru guutumaan guututti biyyaaf ibsuun Oromoo qofa doon taane Amaara Tigree namoonni asirra jiru hundi isaa namoota yaada qabuu fi namoota namni hordofu guddaadha waan taateef hordoftoota hedduu waan qabaniif waan kanarratti akka Itoophiyaatti wanni kun waan gaariidha. Tole galatoom. Yaada balaaleffachuun qabu. Galatoomii yaada bareedaa dhiyeessite Olaaf na dhageessame. Siin dhagaa galatoomii. Hayyee jidduutti gartee sina kun fedha oduun jara haanitti waliin dabarre. Tole galatoomii. Yaadni akka yaaduma wal fakkaataadha. Kan jarri kaasee jechuu barbaadeeti. Qabxiin ijoon takka tanii ani emfasaayis godhuu barbaadu narreeshiniin amma gaa Joor uummatee bara 2018 dhaabni cimaan waan hin jirreefiin obbiiduu makkannee amaanaa akkasitti jarri nu nyaatee jaagaa dargaan isaatiis tananii amananii dhabdadha. Ammas kophuma ce'uu jira jijjiiramni kun yoo rabbiin carraa isinii godhee fakkeenyaaf isinii milkeessee carraan akka 2018 sun dhufe dhaaba hamtu aangoo qabata silaa ni dhaaban jaalatu dargaasaa kana walii qabateetu magaa faarsisiisuu tanaa jaalata malee dhaaba sirnaa kan inni jaaree oofuu kan keessa miseensa ta'e illee sirra isaatiin taligamee dhaaba cimaa instituushinii cimaa ijaaruun jaalatu. Akkuma nama dhuunfaatti falaacu qorraacii tahee goolii isaa takka osoo ifatti lafan keenye sa'a fedhe garagalchee sa'a fedhetti gagalabbataa oola. Amma yoo carraa Olaaf dhaabuga. Oduu gartee fuulduratti jechuun kunne mee dura dursoo waan gartee boruu tanarratti xiyyeeffadhu xiqqoo. Tan dabree fi gartee gurguddoo hunda haadhiifannu yeroodhaa fi amma gartee waan boruu tanarratti xiyyeeffadhu. Taboruutuun eegaa asirratti asirra deebiifte taboruutuun egaa ani taboruutii fi akkasumas waan gartee gudarfaanii fi warri biraatis gartee jechaa jiran kaa dhagayaa turtee miti.
sanirratti gartee yoo xiyyeeffattee gaarii jeeti. Nama reefu gaafii gaafatee bara inni hayyootama facaasaa kajeessa yoo irraanfachuu baatte. Lagi niin beeka. Hogguu gartee ati haasoytu yaada kee kanarratti gartee akka nama gaafii qabuu takka gartee yaada keetirratti yaada kee fudhachuu dideeti yaada isaa dhiyeessu ture beekte mana keessatti sanirratti carraa kan nuufi barbaade. Tole ani ajandaan amma boru TikTok parlamentari kajuhuni ani waan maka geema taphachuuti ala sanii ol ta'etti mul'atu geema feemazoonni oli qabamee taphatu hangasuma takkatti ilaala kana caalaa waan jiru dilas guddaa irraan qabu as simple as that akkasumatti hin fudhadhaani gama kiyyaani yaaniin an kennuu fedhee waaqaabxiiree fuusanii kiliir pilaaniin isaa fakkeenyaaf ammoo risitee guruhuni gooliin isaa maali akkamitti kachi goolii san ga'uudhaaf deemu ifaa miti jiru misitee garu kanaafuuf jechuu dhaaba keessatti hin bulu yoo jijjiiramnummaan sunuu rabbiin godhee fi fakkeenyaaf miraakilii gartee takka moojizaa takka rabbiin milkeessee fi namni hiriira bahee fi akkas ta'uu yoo dhufe dhaabni aangoo inni itti kennu qabatu akka inni narreeshinii inni uumate bara 2018 dhaaba nama cimaa dhabneeti opiidoo kan hin hedhamire karaan irra deemamu jiru suni haruma dursanillee gahu wooma dursanillee geenye sanirra deemaa jijjiiramni fiduudhaaf hawwamu kuni waanuma buxaan qabne takka hin ta'uyi ka walii galaatti hin jechuu kaase adeemsa isaa akkanatti ilaala jechuu barbaadeeti. Hedduu takka galatoon. Yaada bareedaadha. Itti aansuudhaan tura jirta mana keessa obsa keetii wajjin galatoomi siin jaa yoona dhageesse. Jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Sayyidaa jira kana kam jirta nagaa. Nagaa fayya jirra kuno. Alhamdulillah bagas geenye hundi keessanuu baga jiraattan hedduu galatooma. Yaadota mana keessa akka jirurraa waajaa waan gabaabaa yaadumaan kennadhaa. Akka gaafiitti wanni dhufuu yoo jiraatte boodumarraan dhiheessa gaafii silaa kaa namni gaafatanii obbo Joharii gaafa afaan Oromootiin haasa'an sanii ijoollee elellaan qabduuf malee nama Oromoo tokko ofitti hin dhiyeessine namuma qopheessanii dhufee qofaa wajjin hirmaatee ture jechuu barbaadeeti. Afaan Amaaraa kanarratti kaayinuu carraan akka Oromootti hin jiru tokkoffaa wanni jechuu barbaade yaada obboleessa keenyummaa olaaf kaase kana. Jalqabumarraa waan jechaa turre qabna. 2018 dhufaatii si argineeti OLC qopheessine yoo yaadatte Jamaal. OLC'n sun wanni qophoofteefi jaarmaya viable ta'e tokko hin jiru jennee yaanneeti. Jaarmayni mul'ataan ka warraa isa kana firiitti godhu ka biyya kana ceesisu ka aangoo siyaasaa kana to'atee biyya kana tasgabbeessee hegeree biyyaa tolchuu hin jiraatu yaada jirurraa kaanee OLC'n qophaa'e. Gaafa OLC'n qophaa'u qaamota gaafa saniif mootummaa keessaa qooda fudhachaa turan dabalateeti jechuudha. OPDO dabalatee. Oromo Leadership Conference qopheessine. Oromo Leadership Conference sun gaafa qophaa'u hegeree biyyaa irratti bulchiinsaa fi caaseeffamaa aangoo siyaasaa biyya sanii akkamitti vaakuumii kana guunnaa waan jedhamu ture jechuudha. Eegachirratti marii qindeeffannee mari'annee adda baaneen booda namni 5 Johaar dabalatee nu jalaa bahaniiti OPDO wajjin akka isin argitan sanitti 2018 fi 2019tti dubbiin xumura argatte jaarmaya san diiganii deeman. Baruma dabre keessaa hayyoonni Oromoodhaan namoonni gabaabaan qaamota siyaasaa adda addaa irraa ta'ee kanuma hawaasa keenya irraa ta'e wal ga'ee Johaar faa siyaammatanii Isqeel Gabbisaa faa siyaammatanii akka Oromootti haa mari'annu jedhani. Akka Oromootti haa mari'annu wanni jedhamu sun waan fardii ture. Akka Oromootti haa mari'annu gaafa jedhani sabni tokko waan irratti mari'atuu fi waan irratti mari'anne qaba. Namaa wajjin jechuudha saba biraatii wajjin biyya san keessatti. Interestii jiraami interestii kana irratti waan mari'atamuuf mari'anne jiraa waan jiru. Gaafana
Jawaar faanis affeeramanii, Isqeel faanis affeeramanii walgahiin jalqabaa takhoree utubuudhaatii fi marii qindeeffachuudhaa taatee turte. Walgahii sanirraa walgahii lammadaa tanuma itti deebi'uudhaaf baallamatan dhiisaniiti abroonnati kutan. Wanni waan kana tokko jiruufi eessatti nu deemu deemanidha. Mooraan Oromootiin jaaramne. Tokko. Gaafii hayyoota Oromoodhaa jedhanii reefu mana keessaa obboleessa keenya Gudar gaafatan sun gaafii fardiidha. Okay, hayyoonni Oromoo kun ammoo hayyuun kanuma if kenne. Qabsaawaanis kanuma if kenne. Kanuma if kenne kana hedduu Jawaar biratti amma dura garree hedduun sun garam kute. Dhugaa Biraanuu qofa. Gara Suufaa qofa. Nama kumaantamaan ture. Namni kumaantamaan ture suni arrayeessa jira. Mootummaa sanii wajjin jiru dhugaa dubbachuuf. Kan jennu kun. Okay. Namoota kun hundi mootummaa jalaa galanii jechuu barbaade obboleessa keenya booda irra dubbate kunis. Hayyuun tokko hin jiru. Jawaar malee bakka Oromoo waa takka hin qabdu jaanii jechuu. Hayyee Jawaarummaa kanaa huni qabna hayyee haanuu ta'u. Innummaan kunuu eessan nuun deemu deema. Viijiniin isaa maali? Mishiniin isaa maali? Jaarmayaan waa bakka ba'anii eessan nuun deema. Akka jaarmayaati inni miseensa kaafaa'ooti beeytame Jamal. Garuu beeki akka jaarmayaatti sannaaf galaa. Garuu immoo Jawaar gartee viijinii isaa lafa kaayetii jira. Akkasuma san mishina isaatis lafa kaayetii jira. Fakkeenyaaf yeroo gartee kitaaba gurguruudhaaf biyyoottan gartee addunyaa tanarra deddeemaa ture san viijinii isaa lafa kaayetii ture. Akkasuma san inumaatu gartee amma booda istaandiin kiyya kanaa jee kiliir gartee ummata mana keessa jiru. Irra hedduun namaa isallee haqeeqaa ture. Bikka hedduu keessatti gartee viidiyooleen garagaraa anni yaadaddaa viidiyoo gartee goota keenya Umar Suleymaan kan inni Noorweetti gartee gaaffii gaafate achi booda akka malee sooshaal miidiyaa gubbaarra olii gad deemaa ture yoo dhageessan ni yaadattan jeetiin abdaddaa. Garuu yaanni san achitti hin dhaabbanne yeroo qofa odoo hin taane Noorzi Ameerikattis akkasumatti gartee yaada wal fakkaataa namni dhiyeessaa ture. Sanirratti gaa Jawaar gartee ejjennoon tiyya tana yoo feetan gartee naa hojii deema yoon gartee tana hin barbaanne taate isinis gartee karaa biraa deemuu ni dandeessan yaadachuu uummatatti illee himaa ture. Okay? So kana gartee clearly namni keenya understand godhuu qaba. Ejjennoon isaa guutumatti Itoophiyaadha yeroo ammaan tanaatis amma duraas Itoophiyaadha. So amma gartee inni gartee wanni jechaa jiru waa'ee gartee Oromiyaadhaa haasa'uu dhiifnee waan Itoophiyaa irratti gartee yoo xiyyeeffanne gaaffii Oromootis gartee Itoophiyaa keessatti deebisuu ni dandeenya yaadachuu irratti gartee hojjechaa jira. Sansilaa gartee amma yeroodhaaf dhiifnee xiyyeeffannaa gartee marii boruu tanarratti gartee maal uummata keenyaaf fiduudhaaf teessi. Takka ammoo yaada gartee akka obboleessa keenya Gudarfaan jechaa jiranii fi warreen biraatis gartee mana keessatti dubbachaa jiran kanarratti gartee maaliif wanni tuni garii isiin deemaa jirtu takkaa'u gartee wanni isiin godhamuudhaaf barbaachise. Yoo Jawaar gartee akkanatti akka nam tokkotti kophaasaa afaan Amaaraatiinis gartee as beeka dubbatu taate gareeleen biraa jareeleen gartee amma isa cinaa jirtu tunis maaliif gartee isa cinaa dhaabbatanii yoo gartee dhugatti akka gartee qaama tokkotti afaan Amaaraatiin waanuma Itoophiyaadhaa gartee yoo dubbachuu deemu taate politishaanonni maqaa Amaaraatiin sosocho'aa jiran ni jiranii isaan maaliif iyyaammannedha gara tokkoon san. Gara biraatiin akka Oromootti rakkoo guddoodhaatu jira maaliif gartee uummata keenya gara tokkotti hin gurmeessinedha. Lameen tuni gartee wal baadhachuu danda'uudha qabdi yaadachuu gartee kan mana keessaa gartee namayyuu irra deddeebi'aa dubbachaa jiru. Kanarratti gartee yoo xiyyeeffatte silaa gaarii na fakkaata. Okay, bareeda. Solumatti dhufu jiraa'u Jamaal kee fayyaa ta'e. Laala ammaa bakki inni itti deemu jiru isuma tana. Fakkeenyaaf wanni inni abroonnatiin kaase. Karaan inni itti deemee waan san godhuu deemu amma lidatuuf haa wajjin waan dhufee jira. Amma dhugatti waan ifa ta'ee jira. Waan siyaasa biyya sanii keessatti bakkuma lama dubbiin jirti. Gurmaa'insi abroonnatii ture abroonnatii irra waan wayyaa dhufe. Humna qawwee qabdu kalafarraas jirtuutu cimtoo ijaarame. Jawaar warra sanii wajji jira. Jijjiiramni siyaasaa kan dhufuu qabu mootummaa kana kan ittiin kuffisnu gara saniidha.
wanni inni ammaan tana ummata kana garan itti deebisu jiruu fi weevii siyaasaadhaa hawaasa keessatti hin kaasu jiruusi garasi oofuu qaba. Dubbiin dubbii cimdooti. Dubbiin cimdoodhaa tun galiin isii tuurii amma inni godhu jiru tanaatu cimdoo tana. Siyaasa kana aangoo siyaasaa eenyutu dhufee qabataadha. Humna kaaba ijaaramte kana. Eeltiraa dabalatee warra cimdoo jedhee ijaarame kanaatiitu aangoon siyaasaa power balance waan jaansan dhageessee midhiyootaan hoggaa dubbatan power balance godhuu deemnaa jiran. Zaaraa irratti hoggaa haasa'u yoo dhageessee power balance itti deemnaa jiran. Power balance sun eenyuun dhufaa kaa warra humna qabu, ka tarsiimoo siyaasaatis qabu, ka deeggartoota biyyootaatis qabu, warra kanaa waan sangoonaa yaada jiru lafa kaayani. Wanni Jawaar irratti dalagu jirus karaa inni mootummaa kana aangoorraa warra aangoorraa harkaa qabu aangoorraa itti buusu warra aangoorra dhufus warra kanaa jechuudha. Kan inni itti dhiibu jiru kanumaaf kana qofa. Ammoo tarkaanfiin irraa akka ABO irratti tarkaanfatamuutii fi ABO'n xuraa'ee ABO'n kuni phiphiidha jedhamuuf gaafa wayyaaneen deemtee shawaa kabaa geessisan qaamni siyaasaa as kennadhaa jaan Oromoo keessaa marroonfaanis kan isaanitti kennatan eenyu ture? Qaama gullallee jiru ture. Abdii Raggaasaa fa'a ture. Saniifuu jarri kuni ka'uu qabaa yoo jarri kuni ABO'n tun hin dhabamin Jawaar faan aangoo siyaasaa sun isaanitti hin kennamtu. Warra siiniyeeriitii siyaasaa bakka kana jira waan jeef kan qabxiin bakka kanaaf deemti. Galatoom fayyaa ta'e carraan haaniti. Galatoom hayyee tole. Jamal jirta? Jamal obsaan carraa gartee eeggachaa jirta? Jirta? Jira galatooma. Salaamu alaikum. Geessa hayyee. Waalaikum salaam carraan keeti. Tokkoffaa irratti galatooma marii akkanaa fiduu keessatti thank you Allah. Gaafiin kiyya jalqabaa warra amma Jawaariin gara inni deemu kun akkana gara kana deemaa gara gubbaa bahee gara gubbaa bu'ee akkana deemee jedhu kanaafi short and clear. What are you doing? What is your plan? Okay, Jawaar plan isaa akka amma obboleessi keenya Jamaal ati ibsite kanatti gaafa walgayii hedduu irratti ani ummata Oromoo isinin sobuu jedheetiin especially Awurooppaa keessatti gaafa ni yaadatta gaafa bakka Umar Suleeman jirutti akkasuma bakka hedduutti waan kana lafa clear godhee lafa kaa'e. Inni akkana dalagaa jira. Okay? What are you guys doing? Moo teettaniitumaan isuma kana balaaleffachuudha moo as Oromoos as or akka qaama yookaan mootummaallee mormuutitti akka qaama ammoo Jawaariinlee mormuutitti gooliin keessanoo eessa maali adeemsi keessan garam deemuu barbaaddan takka yoo barbaadan deebisuu danda'anii yookaan ammoo warri jala jirullee haa dhaga'uu barbaada. Lammaffaa irratti erga gurbaan kun waan hin taane dalagu jiraate balaaleffachuun maa barbaachise? Namni tokko nama waa dalaguudha bakka maratti nama ati yoo akkana taa'aatumaan tiktookii kana gubbaa mati dalagu jirta. You are doing something because you are serving godhaa jirta jechuudha. Mana kana keessummaasaa jirta. Anamma dhufeetiin akkamitti naan kenne Jamaal why don't you give me carraaqii na dhoggattee sin jedhe waan ati dalagu jirtuufiin siin akkas jedhee jechuudha. Yoo ati cadhisteetumaan taa'aa jiraatte I don't need to ask you anything because dhufee yoo barbaadeen dubbadha. Yoo cadhisteetumaan taa'aa jiraatte I don't have to say anything to you. Because namni kun eega dalagaa jiraatte erga inni gara roongii uummata Oromoo oofaa jiraate maaliif balaaleffattan? Namoonni tokko tokko hedduu maal jedhanii wanta kan qabu kophaa fiigaa jedhan. Okay, kophama kana iyyuu haa deemuuti. As long as haqa Oromoo, haqa aayyoo Oromoo, haqa haadha Oromoo takkatti yoo inni cabsee jedhe yoo inni hin cabsin haqa laal dhugama rabbi yoo dubbanne political views. I have a different political view. Jamal political yeroo jalqabaatiif gastii kan keesseene but I follow you. Haasaa kan politika addunyaatu qabu si follow si godha hin dhageeffadha yeroo baay'ee. Garuu political view kan keen beeku I like the akkaataa ati platformii kanatti qopheessite jaaladheetiin ol seenee jechuudha. Hayyee namni kun erga waa dalagaa jiraate
ummanni kun wanoo maal dalagu jira. Hayyoonni Oromoo more namoonni hedduun hayyoonni Oromoo eessa jiranii jedhanii kaasan. Jarana hayyoonni Oromoo bakka jiran namni martuu ni beeka. Waan gurbaan kun dalagaa jirullee argutti jiran. Maaliif walitti qabamaniitiin erga Jawaar roongii horii godhaa jiraate? Do we even see that any activity that Oromo elite is doing without Jawar? Be honest. Gaaffii bareeddudha hafte galatoomi Jamaal keenya.